Bisa dhuftanii akkas jedha. Anin daa'u ergamaa Waaqayyoo jedhamee waamamuun kan anaaf ta'u miti. Ali Petro anoo nama isa ari'achaa turedha. Anoo gaafuma nara deeyyuu nama wayitti hin galleedha. Inni akkoo minaamintee saawna jechaa jira. Nabbar gochaa jira. Waan hin taaneen ture, nama hin taaneen ture, nama ga'eessa ta'e nama dhadhadhee miti jedha. Waan ta'e isin dhibu Phaawulos garuu yeroo inni dheeboo darbate nama ajjeesu nagartan wangeela. Yeroo inni rasaasa namatti dhukkosee dhukaasee ajjeesu nagartan. Yeroo inni fuuncaa sibiilaa yookiin sansalata jedhanii nama reebu nagartan. All he did was one thing. Yeroo ergamaan Waaqayyoo tokko Istifaanos dhagaadhaan reebamee dhugu maal godhani? Warra dhaqee isa reebu hin qorranitti fakkaata yeroo sun yeroo intarneetti fakkaata loltuu jaarkeettii fa'aa kanatti babaasanii lafa kaa'anii wayyaa isaanii haa eegaa fi ture. Leebaa ta'uu baaree midhu. Leebaa. Kanarraan kan ka'e inni kwaa nabsa gadaa hin dabbar godheetu haasaa afaan isaa guute. Ani nama Kiristoos Yesuusin ari'achaa turedha. Warra Kiristoos duukaa bu'an ari'achaa kan turedha. Ergamaa Waaqayyoo jedhamee waamamuun nama naaf ta'u miti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo immoo waa'ee hojii Waaqayyoo hojjechuu ilaallu namoota warra kaan caalaa hunduma isaa irra caalaa hojjedheera. Kana garuu ana utuu hin taane ayyaana Waaqayyoo isa narra jiru. Ayyaana Waaqayyoo isa na waame. Ayyaana Waaqayyoo isa wayitti galle fuudhee nama ga'ee sana godhe. Minaamintee ሰው ወስዶ ሁነኛ ሰው ያስደረገው የእግዚአብሔር ጸጋ እኔ ላይ ነበር። ayyaanni Waaqayyoo anarra ture. Ayyaanni Waaqayyoo nama wayitti galle fuudhee nama ga'ee sana kana godhe. Ayyaana Waaqayyoo nama karaa badii isaarra adeemu fuudhee karaa fayyinaarra kan na fide. Ayyaana Waaqayyoo isa anaanii iddoo hin taane baasee ergama Waaqayyoo na godhe. Isatu namoota warra kaan hunduma isaanii caalaa akkamitti dadhabee hojii na godhe kan dadhabee immoo ana miti. Ayyaana Waaqayyootu ana keessaa hojjete waan ta'eef. Ayyaanni Waaqayyoo maal hojjechuudha? Humna. Warra humna hin qabne humna ta'a. Warra karaa dhabaniif karaa ta'a. Warra haala mijoofneef haala mijeessa. Warra waan qabatan dhabaniif qabata ta'a. Ayyaanni Waaqayyoo humna waan ta'eef. Kanaaf namni ayyaana Waaqayyoo qabu nama jajjabee ciisuuti. Nama humna qabu yoo darbatamee hin hafu. Maal ta'a? Lafa guree ka'a. Kallattii Waaqayyoo fayyadamu. Nama humna qabu yoo darbatan yoo diinni darbate yoo ari'ate yoo darbate achitti dhufu. Ka'uu duwwaa miti. Ka'ee taraasaa haalelooyaa hin ari'atan malee. Ameen. Amma kan ayyaanni Waaqayyoo kuni namni ayyaana Waaqayyoo hin qabne nama minaamintee yookiis wayitti hin galle yoo ta'e ayyaana Waaqayyoo gaafa dhufu garuu ayyaanni Waaqayyoo hin jijjiira waan ta'eef nama ga'eessa ta'a jenneerra. Kanaaf Phaawulos inni sila nama ari'atu amma immoo nama simachuutti ka'e, nama fayyisuutti ka'e, nama gargaaruutti ka'e, ijaaruutti ka'e, hojjechuutti ka'e, dhaabuutti ka'e, biqilchuutti ka'e, guddisuutti ka'e. Why? What is the reason? Ayyaana Waaqayyootu isa jijjiire. Ayyaana Waaqayyootu isarra jira. Ayyaana Waaqayyootu humnaaf jabina isaaf ta'ee jechuudha. Amma kan ayyaanni Waaqayyoo humnaaf jabina eegalamaaf ta'e, ayyaanni Waaqayyoo humna eega ta'e, ayyaanni Waaqayyoo keessatti maal gochuu qabu? Bu'aa buusuu qaba keessatti. Bu'aa buusuu qaba. Nyaata akkamii qopheessanii keessummaa waamtanii jenna. Keessummoonni isa wanta walii galanii hin taa'u nyaati fuuldura jira hin nyaatan maal sitti dhaga'ama? Isin gammachiisamu? Keessummaa akkasii deebitanii waamtan ta'a. Itti dadhabdanii hojjettan, itti dadhabdanii dhiyeessanii namni kun nyaachaa jiru. Erga dhufee maal gochuu qaba? Nyaachuu qaba. Daboo nama waammattan hojii akkan si gargaaruuf hin dhufa taayoo duris todeessa. Ati kan waamtee fuulduraaf miti. Ati kan waamtee fuula isaa ilaaluudhaaf miti. Maal footoo kaasee siin ergu? Ati kan waamtee fakkanne hojii si gargaaru. Eega dhufee maal gochuu qaba? Hojjechuu qaba. Ayyaanni Waaqayyoo ati fudhattee ayyaanni Waaqayyoo sirra jiru waa buusuu qaba. Namni sun kee jiru ayyaanni Waaqayyoo sirra jiru waa buusuu qaba.
Amen. Mee Petros isa ni barreesse ergaa Petros isa duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 11. Dubbisa. Ergaa Petros isa duraa boqonnaa 4 mee lakkoofsa 10 ga'ee dubbisa. Akkas jedha maqaa Yesuus nan dubbisa. Akka hojii adeemsiftuu gaggaariin kennaa Waaqayyoo isa garagaraa hojiirra oolchanitti namni adduma addaan kennaa ayyaanaa isa argate. Kennaa maaliif? Kennaa ayyaanaa isa argate. Ayyaana Waaqayyoo isa argate. Warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin haa hojjetu. Kennaan sirra jiru waa goosuu qaba. Neefta kun ilaala. Abaateetu ka'ee birris ni yeroo hundumaa keessatti. Meeqa ta'uu baate? No, just say kennitu afaan kennu. Inni qabaatee sirgaamu. Mereka tuh kata sendiri lain namanya kayaknya, anak dapat temu tuh kan berbeda. Erot era mungkin. Ode, beli sana maling gue dia berbeda aja. Yo sih beli sana buang boleh malu dapat deh. Wante isu itu mungkin jangan Waaqayyo kasih. Waaqayyo kenna nama maaf kenne. Kan ini berkain boleh kain lagi wajar deh. Kenna apa narasi kerja juga. Kennaa afaan haaraatiin gara jechuudha harkaan fuudhu akka maaliif kennaan afaan haaraa meeqaa tokko nan barsiisa sadarkaa adda addaa qaba. Qabdii kan ta'e jiranii jalqabaa warra hin amanneef warra shakkaniif kan kennamu inni lammataa kan nama sana qulleessu inni sadaffaa yeedu baay'ee kan baay'ee qulleessu. Inni gaa'ii qabaa jiru. Addachi afaan haaraa karratti anas afaan haarachanii kan jiru. Kanarraa kan hafe Waaqayyo kennaa fawusiisitti kenne ati ittiin dhukkubsaaf hin kadhattu anaan suuqiidhaati ምንድናት ሸልፍነ መደረሪያ ደግሞ ማለት Waaqayyo kennaa sitti baasu sitti kenne ati warra hidhamaa hidhaan siqaa baatanii hidhaa isaa keessaa hin baattu anaani ati maaloodha saaxinii reeffaati biyya keenyaan dulaaba jedhu jira baadiyyaa keessa saaxinii bigirri guddaa tokko xaafii fa'aa buna fa'aatti dhaqanii kaa'u gaafa namni du'u immoo hin argisu. Waaqayyo kennaa ittiin nama walitti qaban sii kenne, Waaqayyo kennaa ittiin nama ijaaran sii kenne, Waaqayyo kennaa ittiin namoota walitti araarsan sii kenne, Waaqayyo kennaa ittiin waldaa isaa guddisan sii kenne. Ati baattee gaafa teessu, who are you? Just a closing. Sini kan lagi rawan teacher. Bu'aa buusuu qaba kennaan. Kanaaf gaafa teera Pheexroos asitti adduma addaani kennaa ayyaanaa isa argate warra kaaniifis akka waa'ee baasutti ittiin hojjetu. Maltichaa jira ilaa kottaa isinitti himaa na dhaggeeffadhaa gurra keessan gara kootti qabaa hundumti keessan anaan dabalatee hundumti keenya akka kennaan ayyaanaa Waaqayyo nuuf kennetti hundumti keenya warra kaaniif akka inni bu'aa buusutti hundumtuu ittiin hojjetu. Lakkoofsa 11 inni dubbatu isa Waaqayyo jedhe haa dubbatu inni waa'ee hojjetus humna Waaqayyoo isa kenname sanaan haa hojjetu. Waaqayyo waan hundumaan karaa Kiristoos Iyesuus ulfina haa argatu. Isaaf ulfinaaf aangoo baraa hamma baraatti haa ta'u. Ameen. Ulfina Waaqayyoo hin mul'isu taanaan kennaan sirra jiru ulfina Waaqayyoo hin mul'isu taanaan ayyaanni Waaqayyoo sirra jiru ulfina Waaqayyoo hin mul'isu taanaan who are you? Yereza taatenne kiloositne Yesuus madarra shalfine ምንድነው? Waaqayyo gargaaru. Amma sila maala jedhe ayyaanni Waaqayyoo humna Waaqayyooti. Ati immoo ayyaana Waaqayyootiin guutuudha. Sagalee Waaqayyoo jedha ayyaanni Waaqayyoo irraa asiif kenname jira. As keessa nama Kiristoos Yesuus hin fudhanne. Amma waa'ee nama kan biraan dhimnaa waa'ee keenyaa sun dhagaa. This is
is the last part of my preach. Waa'ee keenyaa sun. Ayyaanni Waaqayyoo amma kan harkaan agarsiisna gaaffii isin gaafa garuu deebisaa qassadhaati of keessatti ofitti deebisaa. You know what I'm saying? Of keessatti deebisaa gaaffisa. Ayyaanni Waaqayyoo sirraa mul'achaa jira. Ayyaanni Waaqayyoo namni sirraa argaa jira. Ayyaanni Waaqayyoo bu'aa buusaa jira. Ayyaanni Waaqayyoo humna ta'ee humni Waaqayyoo sun ittiin guddachaa si keessaa hojjechaa jira. Ofii deebisaa. Deebisan doof keessanii amma gaa. Let me ask you this. Akkasin ayyaana Waaqayyoo sila maal jedhee namni ayyaana Waaqayyoo qabu hundumtuu humna qabaa humni sun immoo irraa mul'achuu qabu. Gare maaliif humni Waaqayyoo sirraa hin mul'anne? I'll give you a couple of reasons. Inni cimaani Waaqayyoo hin dhaga'an jirtu. Waaqayyoon hin dhaga'an jirtu. Hin dhaggeeffattaa hin dhageessu. Waaqayyoon hin agartaa sitti mul'atu. That's the problem. Utuu achirratti dhaabbate immoo gaarii ture. Kanatti dhageessutu, kanatti ilaaltutu isa kan foon keetiiti. Namoonni tokko tokko ayyaana Waaqayyootiin hojjechuudhaaf hidhatanii ka'anii ayyaanni Waaqayyoo akka irra jiru baranii ayyaanni Waaqayyoo maal akka ta'e hubatanii utuu jiranii ta'u haalli mijaa'uu fididha. Haalli mijaa'uu fididha. Nummoo jinkeen isiniif haala mijeessu. Ameen. Haala isiniif mijeessu. Haala isiniif mijeessu keessatti haala mijaa argatanii immoo kiristaanonni hojii Waaqayyoo ayyaana Waaqayyootiin ayyaanni Waaqayyoo isaa irraa mul'anne baay'eetu jira. Why? Because of people. Amma daqiiqaa muraasa naasa'uuf seexanaan argamsiisan. Seexanaan firii godha. Waa'ee seexanaan naasa'u. Firiidamii seexanaan nama seexanaan waa'ee seexanaa dhiibneetu waa'ee keenyaa waa'ee namaa duwwaa sana. Waaqayyoo hojjechuu kutattee kaatee Waaqayyo si duukaa ta'ee utuu jiru ayyaanni Waaqayyoo utuu sirra jiru Waaqayyo si hidhachiisee utuu jiru utuu argaa jirtu Waaqayyo karaa abduu sitti dubbata karaa namaa sitti dubbata karaa faarfannaa sitti dubbata karaa lallabaa sitti dubbata karaa kadhannaa sitti dubbata jireenya mataa keessa sitti dubbata kun hundumtu ta'ee utuu jirutu namoonni seexana miti galaa namni irra deebi'a namatu gaafatu hojjechuu filattee kaatu funyoosti ka'anii gasi deebisu yaadattu torban achaan waa'ee maal akka barsiise anu waa'ee irraa torban darbeera jedhu irraa barsiise achaan maal barsiise yaadattu waa'ee gaara ba'u waa'ee ol ba'u sa'aatiin qabnuuf malee demonstration isa agarsiisuu danda'a namni tokko asirraa ol ba'uutti gaafa inni qabu qabna sa'aatii beekamu ol ba'u jechuudha duma daftu qabu asooka adda ol ba'u This is exactly what's happening in your life. No kidding. Yeroo ati kaatee amma kana booddee waa yaadatu gar tokko gaafa beekanii fi sooromsaan galmii fi dhufanii amma kana booddee akkas goona jedhanii bakka wadaadaroon Kiristoos Yesuus ta'anii dhufanii gaafatanii kana goona yaadatamni amma akka goone kana wal qixxeeffanne kana akkas goone irra daawwattoonni boleessi keenya haasoo kabbaanii ture bakka ani iyyuu mooraal ta'ee akka argadhe olla kaasee waan tokko bakka akkaataa sanaanii amma ayyaana Waaqayyoo keessa lixanii fuulduratti adeemuudhaaf gaafa jedhanii exactly waan he did. Hidda duwwaan dhufee tokko immoo qabee gad harkisa iddootti deebisa. Kana silba lafti ni ka'a. Hunduma keenya irra ka'a. Namoonni tokko tokko keessumaa jireenya isaanii kataa godhu namaa sitti nama tokko kennaa masanidha. Namoota deemanii hojiin isaanii deemanii dhuma namoonni dubbatti harkisuus. Inni fakkeenyaaf hojjete literally exactly the way you did amma inni beeta turte akka dhufee sirriisu. Tasuma yaaddeetta. Garuu maal godhe? Akka tolli hin baane godheera moo godhe? Akka tolli hin baane godheera ni si deebiseera. Exactly namoota tokko tokko utuu hin beekin godhu.
tokkoon keenya kanatti hirmaanneerra. Isaan ol ba'uutti hirmaanneerra, isaan gad deebisatti hirmaanneerra. Utuu hin beekina ta'u, utuu beektanii haa ta'u, kana namni hin godhini. Har'a Waaqayyo hubannaa sana fakkii. Har'a kun nurraa ta'u. Let me put it this way. Yeroo ati Waaqayyo fudhattee kaatutti, yeroo ati Waaqayyo hojjechuudhaaf kaatutti, yeroo Waaqayyo si dhibee, yeroo ayyaanni Waaqayyo sirra dhufee, ati dhuftee fuula saba Waaqayyo fuuldura dhaabbattee hojii Waaqayyo hojjechuu mootummaa Waaqayyo bal'isuuf kaatutti, kan gaafa imimmaan kee buuftee imimmaan kee hin laalle, kan gaafa hir'uu kee sittee argame hir'uu kee hin millanne, kan gaafa waraansa kee hin laalle, kan gaafa ati miidhamte gara miidhama kee hin laalle, gaafa ati dogoggora tokko hojjettu, dullaan gurra karaa gurra sitti yaamu. Ati immoo isa laaltee hojii Waaqayyo dhaabuu duwwaa miti iddoo keetii baddaa. Kan gaafa Waaqayyo sitti dubbatu, ilaa Waaqayyo akkana sii godheera siin jedhu, ilaa kun akkas ta'eera gaafa siin jedhu, jabaattee guutamtee kaatu, raajotaan kan sitti dubbatame, namoota Waaqayyootiin kan sitti dubbatame, ergaa bara kakuu Waaqayyo siif kakate, hunduma isaa ilaaltee, jabaattee hidhattee gaafatti kaatu, ilaa Waaqayyo akkas jettee, hunda kee agarsiisuutu hin taane, hunda Waaqayyo agarsiisuutu gaafatti kaatu. Gidduutti immoo gargaarsa gaafatti barbaadu, gargaarsaa fi harka isaa kan sitti ni xanne. Yeroo miidhama kee gara miidhama keetiif kan sitti hin birmanne, yeroo ati namatti barbaadde gara barbaacha kee gara kee ilaalle, yeroo gaafa ati rakkatte rakkoo keessatti gara kee kan hin millanne, yeroo gaafa ati miidhamtee bakka yesaw yaalle namni tokko tuunaa jiraate namni tokko nabee jettu gara kee kan ilaalle, utuu hojii Waaqa hojjechuuf ka'u jirtu gaafa dogoggora tokko hojjettu danqaraa goreessatti yaala. I'm going to give you a prescription drug for this. Whatsoever, hojii Waaqa gaafa hojjetan haala altee hojjetan, nama laaltee hojjetan, mooraalii nama taatee hojjetan. Yoo mooraalii namaatiin hojjeta ta'e gaafa namni ayizoo jabaadhu siin jedhu jabaata, gaafa namni jedhu hin baddaa jechuudha. Waaqa walaaltee hojjette garuu jabaattee dhaabbata. Ayyaana Waaqa keessa laata. Amma waa'ee maalii asuma dhabeetu? Waa'ee keessa naasaa jiru. Amma waa'ee beekaa naasaa irratti. Waa'ee eenyu naasaa himu? Waa'ee? No, bakki. Waa'ee eenyu naasaa irratti? No, beekaadhaaf jaarraa keessa waa'ee maalii siif ta'e? Jaarraa isin lamaan keessa waa'ee eenyu naasaa irratti? Exact? No, opposite. Why jaarraa naasaa jira? Siniin galleefni? Miidhama qabdaa, siniin galle waan ta'eera deebi'e. Miidhama qabdaa, miidhama keetti akka namni sii birmatu barbaaddaa gara kennumne sii hin birmanne. Hir'uu qabdaa, hir'uu keetti sii hin birmanne. Mimmaan kee gaafatti buuftu gara mimmaan kee sii hin laalle. Rakkoo kee gaafatti qabdu gara rakkoo kee namni sii ilaalee jiru. Balleessaa kee gaafatti garuu qidimiyaa fiigaa dhufu. Maal gochuudhaaf? Gadi si buusuudhaaf. Amma waa'ee eenyu naasaa jechuudha. Amma gara waa'ee jaarraati. Fakkeenya jaarraati. Amma kanaaf amma hundumti keessa kana keessaa bilisa jiru. Waa'ee keessa naasaa jiru. Litiraali ta'anii warra dhuma sadi bilisa naasaa jiru. Kun isin galeera? Mee harka keessa naagaa sana isin galeera? Okay. Abaateerraa kanaaf eenyu keessa ni galeera? Abaateerraa dandeebi'aa. Hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf kaateetu garaa kee kutatteetu utuu ati jirtuutu akka ati hojii Waaqayyoo hin hojjenneef seexana miti. Namumatu haaluma adda addaa haala mijaa'aa Waaqayyo haala sii mijeessa isaan immoo haala mijaa'aa sii alaa balleessu. Waaqayyo karaa sii banaa isaan immoo karaa sitti cufu. Waaqayyo nama tokko ta'uu danda'a, nama 20 ta'uu danda'a, waldaa ta'uu danda'a, saba ta'uu danda'a. Karaa hin beekamne horii ta'uu danda'a. Gaafumatti ka'ee jettu tokko gaafati fuulduratti adeemtu lama dudduuba si deebisu. Iddoo siraatti deebi'uu iyyuu hin dandeessu tokko deebisee harkaanfatte. Amma si galeera waan ta'u. Si galeera? Yoo shoo. Ilaalaa amma kun waa'ee nama kan biraa akkasuma hojii Waaqa waliin iddoo deebisee naasaa. Waa'ee keessa ni muuzitti Waaqayyo. Amma waa'ee keessa hin naasaa. Amma waa'ee naasaa jiru amma namicha isa barbaadu. Rakkoon keenya nummuu warri ayyaana Waaqayyoo qabna jennu ayyaana Waaqayyootiin guutamnee jirra. Ayyaana Waaqayyootiin hojjennu warra keenya rakkoo keenya immoo sitti waan dhaggeeffadha. Kan keenya immoo rakkooni yeroo Waaqayyo mucaa koo jedhee si waamu ayyaana Waaqayyoo jechuun maaloo jenne sila? Dhiifamaa jenne ayyaana Waaqayyoo jechuun kennaa tolaatii jenne ayyaana Waaqayyootiin jaalala akkasumaanii jaalala riisanii tokko hin qabaanne jechuudha. Agaabbeedhaaf kan jedhudha. Utuu ati balleessitu achuma keetti kan si jaallate Waaqayyootu sitti dubbatu dubbii Waaqayyoo kan hin dhageenye.
utuu Waaqa si gorfatu gorsa Waaqayyoo kan hin dhageenye. Utuu Waaqa sitti lallabu lallabu Waaqa kan hin dhageenye. Utuu Waaqa karaa faarfannaas dubbatu kan hin dhageenye. Karaa raajota isaatu Waaqa sitti dubbatu kan hin dhageenye. Ati immoo rakkoo kee maal beektaa? Isa sila gaafa yeroo gaarummaa yeroo ati isa barbaadde si hin birmanne amma immoo gaafa balleessaa keessatti baate iddoo Waaqayyoon dhageessu isa immoo hin dhageessa. That is your problem. Waaqayyo harka isaa sitti bal'isee harka si qabu godha ilaa kunoo an harka bal'isee si barbaada si jedha ilaa kunoo babal'aa baddee jira ilaa laphee keenaa kenni kan jira Waaqayyo kan hin dhageenye harka Waaqayyo kan ija keetiin arguu hin dandeenye kuma tokkotti namni sitti qabu immoo you are very quick to see that. Har'a maqaa Kiristoos Yesuus dhabaarsa nurraa haa ta'u. Ameen. Har'a maqaa Kiristoos Yesuusiin ergaan akkasii nurraa kan konkolaatee haa ta'u. Ameen. Nuti nama warra Waaqayyoon ilaalu malee namoota ilaalu akka hin taane Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Nu haa gargaaru. Maal jechaadha jira Waaqayyo jireenya kee keessatti si wajjin jira sin gargaara si wajjin ta'a ani si abbaan siif ta'a ati mucaa naaf taata ani Waaqayyoon siif ta'a ati saba koo naaf taata jedhee sanatti dubbate dhaga'uu dhiifneetu tokkittii namni wanti gadi hin qabne tokko waa'ee hamaa koo haasa'e yookiis immoo hubanatti qabeedhaa fi iddoo keenya bada. Ayyaanni Waaqayyoo sirra jiru garuu humna Waaqayyoo ta'uu isaa gaafa barte nama tokko sodaatte to ayyaana Waaqayyoo hin qabaatin amma immoo kumaaf kumaa dabalachaaf ta'a. Ameen. Phexros irraa ilaalame. Phexros ergamoota Waaqayyoo yookiis duukamoota Kiristoos Iyesuus hundumaa keessaa isa dhumaa ture Kiristoos Iyesuusiin muddama isaatti dhokkaa deemura. Amma yoomitti amma dhattee dubartii garadiin tokko lafa dabda qaammatutti teessee inni kuni isa Yesuus duukaa ture gaafa jettu. Ayyaanni Waaqayyoo gadi hin dhiifamne irra hin turre waan ta'eef namni kun maal ta'e? Achii ba'ee Kiristoos Yesuusin iyyuu ganee adeeme. Ayyaanni Waaqayyoo gaafa irra dhufu garuu yaadtii tokko miti. Nama kuma meeqa fuuldura dhaabbatee waa'ee Kiristoos Yesuus barsiise galanni Waaqayyoo fayyadamu. Ayyaanni Waaqayyoo humna ta'uu isaa achirraa agarra. Kanaaf gaarra Waaqayyoo maal nuun jechaa jira? Ayyaanni Waaqayyoo humna Waaqayyoo isatti afattee keessa ciistu otoo hin taane isatti hojii ittiin hojjettudha. Isa ayyaanni Waaqayyoo ittiin sirraa mul'atudha. Kana gaafa gochaa adeemtu ayyaanni Waaqayyoo sirratti guddachaa adeema. Ameen. Ayyaanni Waaqayyoo sirratti guddachaa akka adeemu Waaqayyoo waa gargaara. Kanaaf this is all I say of eeggadhu. Ija kee namarraa kaasi. Ija kee Waaqayyoo. Ija kee yeroo keerraa kaasi. Ija kee Waaqayyoo isa yeroo kee guutuu irra. Ija kee harama namarraa kaasi. Ija kee afaan Waaqayyoo irratti. Eenyu ati waan ati afaan Waaqayyooti waan taate. Ija kee quba namarraa kaasi. Qubi nama tokko waasi hin godhu. Harki Waaqayyoo bal'isee sitti qabee jiru. Ayyaanni Waaqayyoo isa harka kee irra Waaqayyootti bal'isi. Of eeggadhu. Of eeggadhu. Ayyaana Waaqayyoo guddisi. Ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa lama. I'm sorry, ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa sadii lakkoofsa saddeet irraa dubbisanii kanumaan ta'uu akkas jedhama. Ergaa Phexros isa lammaffaa boqonnaa sadii lakkoofsa saddeet. Isin garuu michoota koo isa kanaan dura dursitanii kanaan dura dursitanii beektaniitu. Kanaafis irraa kaachuu warra seera Waaqayyoo hin eegneetiin fudhatamtanii sokkitanii isa jabeessitanii qabattan irraa akka hin kufneef of eeggadhaa. Eenyuun? Warri waa'een Waaqayyoo hin galleef, warri waa'ee Waaqayyoo hin hubanne, warri waa'een Waaqayyoo hin himneef maal jedhaa gara warra Qorontoos isa lammaffaa boqonnaa afur lakkoofsa afurraa akka jedha bileessu. Ifni wangeela kanaa isaaniif akka hin himneef abbaan biyya lafa kanaa itti jaamse jedha. Warra abbaan biyya lafa kanaa itti jaamse arraba isaatiin oofamurra afaan Waaqayyoo eeggachuuf sirgaa. Kuma warra Waaqayyoo hin beekne warra waa'een Waaqayyoo hin galleen sitti qabu sanaan dhibee kana qabaattee oofamuu keerraa harka Waaqayyoo bal'isee si qabu ija kee fix gootee isarra kaa'achuun si fayyina ta'a. Kanaaf egaa akkas jedha Phexros iddoo kana of eeggadhaa. Akka yaada isaaniitiin oofamtanii hin banne of eeggadhaa. Lakkoofsa 18 irraa akka jedha. Ayyaana gooftaa keenyaatti fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin beekuutti guddadhaa. Maalitti guddadhaa? Ayyaana Waaqayyoo, ayyaana fayyisaa keenyaa Kiristoos Yesuus isa beekuutti guddadhaa.
By doing this, you are always ayana waaqayyo keessa duwwaa you are at the mid center of ayana waaqayyo. Ayana waaqayyo center isaa keessa jira. Why? Jecha namaa dhimma keeti. Inni kaleessa gara mana waaqayyootti si waame bara si biraa deebi'uu danda'a. Inni kaleessa waa'ee waaqayyoo sitti hime har'a boonu dubbatti cabsuu danda'a. Rakkinni dhufee dubbatti si deebisuu danda'a. Hiruun dhufee si deebisuu danda'a. Qabeenya dhabuu dhufee si deebisuu danda'a. Inni sila pilaanitti baafte gaafa si taasise deebisuu danda'a. Kana hundumaatiin immoo faasiliteetii ta'ee immoo warra sila harkisanii gadi si buusan suni dhufanii si deebisuu danda'u. Ati maal ta'uu ilaaluu qabdaa? Anza ilaaleetti kan itti tajaajilaa jiru. Nama ilaaleetti kan waaqayyoon tajaajilu. Mooraalii nama ilaaleetti kan waaqayyoon tajaajilu. Yaada nama ilaaleetti waaqayyoon kan tajaajilu. Hanqanii waaqayyoon tajaajilu waaqayyoon ilaaleetani. Hunda kootti dadhabuu mana barbaachisu inni hunda naaf ta'u inni jabina naaf ta'u ayyaanni waaqayyoon irra jira. Ameen. Namni kana baree arrabsaa yeroo hundumaa waaqayyoon jajata. Wanti iddoo isin deebisu. Kana ta'uudhaa baannaan amma gaasila diinan aara galfachiise miti amma diinan deebisa qaba. Lessi seexanni gaa maal godhaa? Haala namoota warra akkasitti gargaarameetu sitti raaja qaba. Sitti faarsa beekanii hin faarsa. Jecha warra karaa arsii araara gara ofirratti ilaaltanii faarsuu jechuun waa'ee namaa haasa'u jechuudha. Waa'ee hin faarsee warri jecha karaa sanaa ta'an. Anoo silas hin faarsee deemaa qabu garuu liiriksii qabu waa'ee midhaana gaarummaa haasa'an. Dhufeetu inni maal jedhaa? Maalni kana caalaa itti faltee dadhabdee gootee dadhabde daa'imman kaleessa immoo waan tokko gaafa margatan siin waamne siin geessan boode ba'een iddoo kana gadhiisii deemne jedha. Ati immoo isa sila hojii waaqayyoo lallaba waaqayyoo sagalee waaqayyoo ayyaana waaqayyoo hin dhageenye jecha seexanaa moo dhageessa. Har'a raajota ta'anii biyya Itoophiyaa keessa kan hojjetan baay'een isaanii seexana dhaga'uudhaan addunyaa. Wanti seexana jettu tokko lama buusan kan waaqayyoo jedhe immoo baay'ee raafatu. Waaqayyoo hubannaa sana